Abbaa manaa fi ijoollee ishee arfan abiddaan dhabde. Yoyyaa ashamaa akkam jirtuu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aa seenaa baay'ee nama gaddisiisu tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii. Hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee namoonni chaanalee keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu jechaa sabskiraayib gochuun maatii keenya ta'a. Suuraa kee galchuun qofa umriin kee meeqa akka ta'e tilmaamuu yoo barbaadde akkanumallee suuraa hiriyaa keessanii galchuun umriin hiriyaa keessanii sirriin meeqa akka ta'e tilmaamuu yoo barbaaddan fuula keenya ilaalee appilikeeshiniin umrii namaa namatti himu liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Liinkii sana tuquun daawunlood gochuun itti fayyadamuu dandeessu. Kallachumaan gara seenaa kanaatti kan isiniin dabarsu ani Gammachiis Tashoomeeti. Nama taanee hanga lafa kanarra jiraannetti maaltu akka nu mudatu bor maaltu akka nutti dhufu gonkumaa beekuun tilmaamuu hin dandeenyu. Tokko tokko bahee galuu dadhabaa. Balaan gosa adda addaa daandii irratti isa eeggata. Tokko tokkoof immoo bara kana bakkuma ciisetti na dhukkube otoo hin jedhiin hirribni isaaf duuti isaa bitaa namatti galee du'aansaa ganama argama. Tokko tokko immoo itti bareedeera jedhamee yeroo jajamu guyyaama tokko guyyaa lama na dhukkube jedhee gara mana yaalaa deemee reeffisaa qabamee deebi'a. Kan guyyaa har'aa immoo addadha. Maatiin suuraa irratti argaa jirtani kuni guyyaa kaleessaa TV EBS irratti dhiyaatte akka carraa guyyaa mudannoon kun isaan mudate ifaan badee ture. Bakka ifaa immoo dungoo qabsiisaniiru. Haati galgala naannoo toora sa'aa 2:15 gara manaatti deebitee hojii garaa garaa hojjechaa jirti. Ijoollee ishee keessaa tokkos reefuu gara mana barumsaa kan galte waan guyyaa barachaa oolte haadha isheetti himaa haatis waraabaanii turte. Abbaan manaan akka carraa ta'ee sa'aatii sanatti diida ture. Daqiiqaawwan muraasa booddee gara manaatti deebi'ee nagaa gaafatee gara siree isaatti ol darbee obboleettii isaa waliin sagaleedhaan haasa'uu eegale. Dur abbaan manaan yeroo mana dhufu saaloonii yookiin immoo mana guddaa keessa walitti qabamanii yeroo dheeraaf haasa'u ture. Yoo xiqqaate sa'aatii 6 sa'aatii 7 gadis rafanii hin beekanii. Haa ta'uutii garuu guyyaa kana abbaa manaan calluma jedhee ol darbee gara siree dhaqee. Haati akka carraa ta'ee guyyaa boriisaa waamicha mana ishee keessatti waan qabduuf sanaaf olii gadi otoo jettuu mucaan isheen qayyamachiisaa turte hirribni qabu yeroo barbaaduuni raffisuuf jettee hirribni xiqqoon ishiidhaanis waliin naannoo toora sa'aatii 4tti qabata. Hojiin hedduu mana keessa waan ishee eeguuf bifa kanaan hirribni ishee qabuu isaallee raajii itti ta'ee daqiiqaa 15 booda hirriba keessaa dammaqxi. Haa ta'uutii garuu daqiiqaa kana gidduutti mana kana keessatti waan hedduutu ta'eera. Maaliin akka qabate eessaa akka ka'e kan hin beekne abiddi mana walakkaa ijoolleen arfanii fi abbaan manaan jiru qabatee gubatee dhumeera. Haati manaan akka sagalee simbiraa wayii sagalee laboobaa gurra isheerra yaa'u dhageessee gara alaatti baatee yeroo laaltu waan jettuuf waan dubbattu dhabde. Battalumas sagalee iyyaa yeroo dhageessistu ollaan dhagahee fiigaa dhufe. Daa'imni ishee xiqqoon tokko bakka isheen jirtu ciisaa jiraachuu yeroo yaadattu fiigdee gara manaatti ol deebitee daa'ima ishee qabatte. Sanaan booddee garuu wanti ta'e nama gaddisiisa. Namoonni yaa'an gara abiddichaatti akka isheen hin seenneef ishee dhorkanii. Abbaan manaan ishee battaluma sanatti du'eera. Ijoollee arfan gara hospitaalaatti geessanii. Haa ta'uutii garuu isaanis boqotaniiru. Namoonni ijaan argan akka dubbatanitti abbaan manaan ijoollee isaa lamaan walitti qabee hammatee otoo jiruu lubbuun isaa akka darbe kan argan ni dubbatu. Ijoolleen isaa lamaan kutaa ciisicha kan maatii duubaan kan ciisan yeroo ta'u bakkuma sanatti lubbuun isaanii bahee argame. Kun hunduu kan raawwate daqiiqaa 15 gidduutti. Haadha manaa hirriba otoo hin taane libiitu qabate.
Amma kana eenyutu amanuu danda'a? Namni otuu mana keessa jiru abiddi mana guutuu akkamitti qabataa? Kun hunduu hojii harki seexanaa kan keessa jiru qormaata baay'ee guddaadha. Rakkina qorumsaa akkanaas baachuun baay'ee ulfaataa. Al takkaatti ijoollee ishee arfanii fi abbaa manaa dhabuun baay'ee kan nama dhukkubu, jiraachuullee kan nama jibbisiisu akka ta'e haati manaa kun miidiyaa irratti dubbatti. Har'a kan isheen jiraachaa jirtu sababa tokkittii mucaan ishee hafeefi. Ofiifillee haati manaan bara 2006 kaasee dhukkubsattuu taatee hojii dhiistee manatti kan deebitedha. Gochaan kun kan raawwate magaalaa Finfinnee keessatti har'a baatii 10 dura. Haalli itti haasotu baay'ee nama gaddisiisa. Gara mana ijoolleen ishee fi abbaa manaa ishee keessatti dhuman deemuu diddee ijaan hin argu jettee harka firoottan ishee irratti kuftee gargaaramaa jirti. Silaas dura kan ittiin jiraattu galii abbaan manaa ishee hojii hojjetu argatee isaan jiraachisuudhaati. Har'a garuu innis dhaabbatee abbaa manaanis boqotee ija namaa harka namaa ilaalaa jiraachaa jirti. Kaleessa giiftii jireenya akkamii kan jiraattu konkolaataallee manallee kan dhuunfaa isaanii magaalaa Finfinnee keessatti kan qaban har'a garuu duuti ofii jiraachuuyyuu kan ishee jibbisiise harka duwwaatti kan haftedha. Amma balaa akkasii jireenya ofii keessatti tilmaamuunis guyyaa kana ni ta'a na mudata jedhanii guyyaa qabuun ni danda'ama. Eeyyeen gonkumaan danda'amu ni jiraanna malee bor maaltu akka nutti dhufu maaltu akka nu dhaqqabu gonkumaa hin beeknu. Haadha keenyaaf Rabbi jajjabina haa kennuuf. Haa ta'uutii garuu seenaa kanarraa waan tokko waan hubannu yeroo hedduu mana keessatti kan uumamu yeroo ifaan badu shaamaa yookiin immoo kurraazii yookiin immoo kasala bifa salphaatiin qilleensi mana keessa seennaan abidda wal qabsiisuu ni danda'a. Karaa biraa immoo boba'aan gosa kamiyyuu mana keessa yookiin immoo balbala yookiin immoo gordooba kan jiru yoo ta'e kunillee bifa salphaatiin mana qabachuu qabsiisuu ni danda'a. Yeroo rafnu yeroo kamuu ifaan hin jiru taanaan ifaan qabsiifanne kan dungoo yookiin immoo kurraazii yoo ta'e dhaamsuun nurra jiraata. Kasala immoo hin dhaamsine taanaan otuu waan gara biraa deemee hin qabatiin qilleensi gubataan kasala keessaa yaa'u qilleensa oksijinii mana sana keessaa yaasee booddee irratti qilleensa qulqulluu argannu dhabnee ukkaamamnee lubbuun keenya achumaan darbuu ni danda'a. Ijoollee 5 abbaa manaa ofii al takkaatti dhabuu miti. Har'a namni tokko mana keessaa yeroo boqotu maatiin dandamachuun sanumayyuu danda'uun baay'ee ulfaataadha. Rabbi qorumsa akkanaarraa nuunis maatii keenyas haa oolchu. Qophiin ganama kanaaf isiniif qabadhee dhiyaadde kanuma fakkaatti. Laayikii fi sheer gochuun na deeggaraa jechaa appilikeeshinii moobaayilii suuraa keenya galchuun qofa umriin keenyi meeqa akka ta'e namatti himu yookaan immoo suuraa hiriyaa keessanii galchuun umriin isaa yookiin immoo ishee meeqa akka ta'e isinitti himu. Namni tokko sobee umrii isaa nutti meera yoo ta'e kan ittiin adda baafannu liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Daawunlood gochuun buufadhaatii itti fayyadama. Warreen suuraa keessan galchitanii umriin keessan 60-70 jedhee isinitti dubbachaa jiru immoo suuraa qulqulluu waan hin fayyadamneefi hanga dandeessan suuraa qulqulluu fayyadamaa. Qophii seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.